وسلم رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. دكتور جيلان خضر اتيانا علموتا كوري علموتا منمري ولي قلا انتاني كان برزدانتي كان علموتا أكسمت مفتي بيا كينياتي في أفريقيا كان تاتن أكسم مجلس أوروبا بكابون مجلس الشجريس بكابون كبجما شيخ أستاذ يحيى أبا جبل كسماتيس كبجمو جالتمو دعاتوان غغاريف كقالي أكسماتيس warri bebbeekamoon abbaan qabeenyaa kan taatan kabajamoo majlisa magaalaa Kutaafurii durataa yookiin walitti qabaa Dr. Aminiif kan isaanii wajjiniin argaman kabajamoo koree majlisa masjida Malik Abbaa Jifaar Sheekh Ramadaaniif kan isaanii wajjiniin argaman kabajamoo fi ummata gartanii waamicha islaamaa dhageessanii asitti argamtan dhiiraaf dubartii kabajamoo miidiyaa islaamaa media Kenya, media Zawiya, Hamilton, akkasumattis Jeelu media, Africa TV, media baay'een kan jirtan hooggantootniif hojjettoonni xiqqaarraa amma guddaatti hundi keessan duraan dursa kabaja rabbiin ittiin ummata islaamaa kabajna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقنا قادان نولفتني بقى وامج إسلاما أمة مسلمة وامج أجرى أسنترقم وارقتني جتشون بربادة كانمتي أنسون وقنتان قيان الرا قبائي جديف كارورا قدا ملكني السودافي akkasumattis bira darbe majlisa kolfe qaraaniyoo hojii raawwachiiftu akkasumatti barreessaas kan ta'anii obboleessa keenya Abdurrahiim Nasraddiin. Egaa walumaa galatti obboleewwan keenyaaf obboleettii karoorri tagantaa kanaadha. Masjida jechuun Jifaarii kan amma gitti waa isaatiif walitti qabamne waan taarika Abbaa Jifaar keessan ganaa waan sanarraa dubbatama. Walumaa galatti masjidni obboleewwan islaamaa obboleettii islaamaa bakka faayidaan amantiitiif faayidaan diinagdee keessaa argamudha. Masjida jechuun masjidni bakka faayidaan ala ilma namaatiif faayidaan biyya irraa argamudha. Isa kana irratti hundaa'uudhaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa dhufanii Makka irraa Madiina galanii jedhanu awwalli hojii isaan hojjetanii masjida waajjira waliigalaa kan ummanni muslimaa keessatti wal argee dhimma xiqqaarraa amma dhimma guddaa keessatti mari'atu kan isaan qopheessanidha. Kanaaf agartanii masjidni faayidaa nama lubbuun jiruutiif faayidaa nama du'ee jiruutu keessatti argama. Daa'imni
kan keenya masjida keessatti ijabanachuudhaan gaafa guyyaan galaa gahee jedhee asitti salaatul janaazaan itti sagadamuudhaan gara mana isaatti geeffama. Allahu akbar. Majlisa magaalaa Finfinnee kutaa kolfee qaraanii kan ta'an Sheekh Sa'iid nu gidduutti argamu baga nagaan dhuftanii isaaniin jenna. Egaa obboleewwan islaamaa obboleettii islaamaa irra deddeebi'uudhaan hundumti keessanii galatoomaa galata guddaa waamicha islaamaa dhageessanii mana rabbii mattanii asitti argamuun keessan waan akka malee ummata muslimaatiif ka'umsa guddaa ta'u galma guddaa obboleettii islaamaa dhumarratti wanni nuti irra deddeebinee maqaa imaama masjida kanaatiif maqaa koreetiin maqaa ulamoota keenyaatiin wanni nuti galateeffachuu barbaannu obboleessa kan keenya Johar kan waggaa lamaaf mana isaa kan faayidaa duniyaatiif jecha ijaarrate laakiin faayidaa ummata muslimaa godhee waggaa lamaaf itti sagadaa jedhee kan nuu kenne innis akka inni nu galatoonfatamu nu galatoomi jechuun hin barbaada. Inni biraa immoo akka sagantaan kun miidhagee bareeduu fi obboleessa keenya Ayyuubii fi obboleessa keenya Haji Mukhtaar isaanis akka sagantaan kun bareedee bifa kanaan qophaa'uuf kan gahee guddaa baatanii jarris nu galatoomaa jechuun hin barbaada. Gara dhumaattis majlisa kan keenya kan magaalaa Shaggariif kan kutaa furiidhaa waan barbaachisaa ta'e nu bira dhaabbachuudhaan masjidni kun bittaan isaas akka milkaa'uuf gahee guddaa bahachuudhaan kan gargaarsa hundanuuf godhaa turanii doktora keenya Dr. Aminiif warra isaanii wajjin jiru hundaanuu nu galatoomaa jechuun hin barbaada. ባጭሩ የተከበሩ ዶክተር ጄላን ኸዲር የጠቅላይ ምክር ቤት የዑለማ ምክትል ሰብሳቢ ምክትል ፕሬዝዳንት ዋና ሰብሳቢ የዑለማ እንዲሁም የኢትዮጵያና የአፍሪካ ሙፍቲ የሆኑ የሸገር ከተማ ኡስታዝ ያህያ አባ ጀበል የተከበሩ ዱዓቶችና ዑለሞች ትላልቅ የአኽራ ወንድሞች እንዲሁም ደግሞ እስላማዊ ሚዲያዎችን ጥሪ የተደረጋቸው እንግዶች ወንዶችና ሴቶች ትላልቆችና ትናንሾች አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንደም የተሰበሰብነው የአላህ ጥሪ ነው። የመስጂዱ ግንባታ የመስጂዱ ግዢ ቦታ በማድረግ ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው። እንኳን በሰላም መጣችሁ ለማለት ይወዳለሁ። መስጂድ ማለት በህይወት ያለው በህይወት የሌለው ትልቅ ጥቅም የሚያገኝበት ለሀገርም ሆነ ለወገን ትልቅ ጥቅም ያለበት የሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ሆነ ሰላምም እረኛ ጠባቂ የሆነ መስጂድ ትልቅ ነገር በሆነው ረኢሱ ላይ ነው የተገናኘው እና ምርጥ የአኽራ ወንድሞች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ፕሮግራማችን የደመቀ የሰከነ እንዲሆንልን አላህን እንማጸን። ሁላችሁም እንኳን በሰላም መጣችሁልን። ብዙ ኡስታዞች ያልጠራቸው ስሙ በመዘርዘር ሰዓቱ ስለሚያልቅ እንኳን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የአላህ ቤት ውስጥ የአላህ እንግዳ ሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ ለማለት እንወደረኩም ዛኩም